jirta ganniyyatu nagaan sanii faata akkam jirtan nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo sinis baga nagaa taatan jecha warroonni mana kootiif haara taatan subscribe godhaa sinin jala na jajjabeessee viidiyoo fi hamma dhumaa ilaala jechuudha. Arra gaafii keessa na gaafatameen deebisuudhaaf hin dhufe jechuudha. Inni faarfannaan immoo faarfatamaa jira jechuudha. Faarfannaa kana baay'ee tokko jaalladha dhugaa dubbachuudha. Yoo waan isiidhas immoo araba gatteessin hin ga'e. Inna maal jechuu barbaadeetiin yaa hara yoo waan isiidha waan ta'eef ganamaan ka'e inkisaara indammoo taamiraati jechuudha. Bishaan qopheeffadheen kazaan bishaan yaa simaatas waan ta'eef xiqqoo shinan tura. Inna akkasitti tanan dabarse jechuudha. Waan gaamma turtiin kiyya akkas jechuudha. Ganamaan hin ka'e dhufe immoo jechuudha. Akkuma dhufeen asitti sabbanadhee dhaggeeffachaan hojii koo sirreeffachaan ture jechuudha. Inna qatti toomame gaafattiin isheen kan na gaafatte jechuudha. እናንተ gaafii akkasii nan gaafatiin ani jechuudha dhugaa. Maaliif jennaani yaa waan fakkaayee mana akka ofii kee ana maal jedhama ofii kiyya of ta'een dubbadha malee kan nama maraan beeku sanii galee. Innaa gaafin isheen na gaafatte waa inni tidaariin akkamii jechuudha. Gaafin ishee akkeetiin ishee gaafin ishee yaa jiraami ta'e haaluma nama ammaarraa walii amanamu na waan akkasii sanarraa fakkeenyaaf namoonni tokko maal jedhanii yaadanii birrii malee jaalalan beeku waan akkasii waan jedhanii yaadanitti jechuudha. Akkasitti sawa kanaan kaatiin na gaafatte jechuudha. Isa kana yeroo tokko dubbadde waan afixoo miti inni dhaggeeffatti immoo yeroo baay'ee na ukaa wajjiniin haasofnudha jechuudha. Jechuun jiraamti nama gooddanyi malee taate ta'uu baattis wanti yeroo tokko wajjiniin haasoftu jiram diree yaada kee hunda namaaf kan hin qoonne wajjiniin kan haasoftu jiraamti maal jedhama nama ijaan beeku kan jiran tokko jiraamti ijaan wal beekna wanni jedhan tokko jiraamti innaa malee yaa ani biyya galuu eegan galee immoo hojii banadhee gaa'ila qabachuu kiyyallee immoo kanarraan kan ka'e gaafii na gaafatte jechuudha. Gaafii ishee sana hin dhaggeeffatte jechuudha. Innas ifan deebisaa jira obboleetti kooyi hundumaan duratti wanni martuyyuu kan waaqayyoon jedhe ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti waaqayyootu jedhe ta'a bakka ati osoo hin taane bakka waaqayyoo jedhetu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ati nama tokko jaalattee nama wajjin jiraachuu barbaadda garuu immoo waaqayyoon immoo kasii qopheesse qabaachuu danda'a jechuudha. Baay'een keenya anuma kaasee koorra jiraamti fakkeenyaaf yeroo gaafa osoo biyyaan bahin fa'aa hiriyaa jaalannuu qabaachuu dandeenya. Nama saniin immoo nama waan hin taaneenis addaan bahuu dandeenya. Yookaan nama santu deemata yookaan immoo nuti nama sanatti jijjiiramuu danda'a. Waaqayyoon immoo kan nuuf qopheesse kan biraa wajjin jiraachuu dandeenya jechuudha. Kuni nama baay'eeti jechuudha dhugaa unkaan kan biraa nuti gaa'iluma keessa yoo otuma wajjin jiraatanii ba'anii innis kan biraa ishinis kan biraa wajjin jireenya kan itti fufan baay'eetu jira. Isinis immoo argaatuma jirtan jechuu barbaadetanii hundumaan duratti wanni martuu yoo fedha waaqayyoo ta'edha jechuudha. Bakka waaqayyoon si jiraachise nama waaqayyoon si wajjin jiraata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan namoonni hiriyaa kan jaalladhe kana isaana kana walaa baru garuu nama jechuun dura nama jaalladhu nama wajjin haasa'u nan qaba garuu nama saniin immoo addaan baaneera. Kana immoo fedha waaqayyoo haa ta'eef immoo waaqayyoon immoo nama kana walitti na fidee jira sinni galee yeroo baay'ee wanta ofii keenya otoo hin taane wanta waaqayyoo jedhetu ta'a sinni galee inna gaafii kee maal jechuu barbaadetan inni deebisuu barbaadetan jechuu barbaadetan obboleetti ko akkuma siin jedhee wanta xiyyeettiin ta'u yeroo kamuyyuu deebisii immoo yaa tidaariin akkamii cikicikeen hin jiru ምናምን waan akkasii kunniin እንደዚህ ማይልስ እንኳን ዋንኬ ቲሚት jechuudha. እና baay'een keessan immoo kan biyya galtee ay fuddattee jirta sitti tole kan naa jettanis jira maal akkas taate kan naa jettanis jirtu jechuudha. Ijoollee keechaan illee jechuudha.
Inna inni maayna ruuzi dhawa waan birate jechuudha. Ruuzi narraa dhaabbate inna malee inni nagaa kooti dhugaa rabbii sillaaseen galataa argatu baay'ee waan hundumattuu gammadee jiraachaa jira jechuudha. Tidaarin immoo akkamii nama sodaachisaa minaamina nama sodaachisaa akkamii dhiirumti dhiira bara kanaa kan arganii yoo jedhanii waan akkasii bakka miti adeemsifamu osoo akkasiin taane maal jechuu barbaade tananii tidaarin dhugaa rabbi ati sittanii maa jechuudha. Wanni akka sagalee kana na dhaggeeffattu gaaffii kana na gaafatta warroonni baay'een illee wanta akkasii kun gaaffii isin itti ta'aa jechuudha. Namni marti tokko miti ilaala dhugaa waaqaa jechuun yoo namni dhibbaan dhibba muluu miti isin itti hima jechuudha. Guutuun waaqayyoon jechaadha. Hundi keenya yoo hirruudha. Hundi keenyas immoo waa hin balleechina. Hundi keenyas immoo amalan taanee qabna akkuma bifti keenya garagari amalli keenya garagari dafnee kan muufan waan xiqqoo kan amala nattoo dubbatan namuu fadha dafeen jechuudha. Garuu muufin kiyyeessu daqiiqa 5 turtu garuu waan tokko namni dubbanna dafeen kulfa jechuudha. Igin immoo dhugaa of jabjatanan waan nama tuqu jechuudha. Nama tuqu gaafa namni tuqe gin intiniin jedhu jechuudha. Bakka jira miti inna akkasuma akkuma nuti amma fakkeenya ana amalli koo namuu fadha dafeen muufadha. Garuu nama tuqu gaafa namni tuqe immoo maal tuqaniin jedha jechuudha. Inna namni akkasuma jechuudha. Ofuma keenya irraa kaasnee ani maalinni namni sunis immoo amala maalii qaba fakkeenyaaf namni natti jaalatu suni nama dafee aaruu ta'e egaa aaree immoo daftee as naanna'u waan akkasii jechuudha. Immoo tidaariin maali akkamii nama sodaachisa tidaariin nama sodaachisu dhugaa tidaariin nama sodaachisu bakka jaalala dhugaa nama jaalala dhugaa sii qabu. Atis nama isa bichaa damti koo jaalala atis nama sanii jaalala dhugaa qabde taanaan bakka waanuma hunduu isaarratti hir'ina isaarratti dadhabbina isaarratti yaa namni kamuu dadhabaadha. Hundi keenya iyyuu dadhaboota jechuudha. Inna hir'ina isaa dadhabina isaa dhabuu isaatti argachuu isaatti bakka waanuma kamuu keessatti yoo isa nama sannan jaalladhaa fakkeenyaaf har'a namni suni uffata gaarii babbareedee birrii qabaate waan akkasii ta'uu danda'a si galee yoo dhabee borus yoo dhukkubsate yoo inna unka fayya dhalataniitu akka godoloo ta'uun jiraanti waan san hunduma keessattuu nama san bira nan dhaabbadha jettee yoo of amansiiste namni sitti dhufu sunis immoo akkasuma of amansiisee ati yoo daalachuufte yoo dhibamte yoo waan tokko taate waan kamittuu namni sun si bira dhaabbatu yoo ta'e aayizoo kasiin jedhu yoo ta'e bakka akka haadha hin taane akka abbaa kee abbaa si dhalche jechuudha. Akka haadha akka obboleetti akka obboleessa akka hiriyyaa yoo si ta'ute tidaariin biyya lafaa kanarratti jechuudha. Yookaan biyya lafaa kanarra jireenyi maal jedhan tarkaanfiin tokkoffaa hin guddatte maatii kee hin tajaajilta saniin booda immoo gaa'ela qabatta gaa'elaan immoo maal jedha daa'ima godhatta hin jiraatta saniin booda hin duuta jechuudha. Kanuma kana jechuudha is kana jechuudha. Tidaariin waan hubadhu yallama baay'ee anna dhiifama namaan natti dhufee jechuudha. Kanaaf wanti nama sodaachisu tokko illee hin jiran jedhanii garuu wanti baay'een dhufuu danda'a garuu sitti beeku makaraan jiraachuu danda'a. Rakkinni jiraachuu danda'a garuu isa sanatti of qaqqabtee of darbuu qabda jechuudha. Maaliif jennaani unkaan ammoo yeroo ammaa akka wanni martuyyoo sana xalee jira jechuudha. Baadiyyaatti yoo argitan jechuudha. Haadha keessan fira abbaa keessan irraa akka maal akka isaan hin barattan jedhee yaada jechuudha. Ijoolleen baadiyyaa harmeen baadiyyaatti guyyaa as maaliif baadiyyaa jechuudha hojjechaa oolanii galgala maal akka isaan hojjetanii galanii immoo bilcheessanii innaa amma immoo yeroo akkasii wanni akkasii kun jiru sin galee yeroo ammaa keenya kana maabiraatiidha isumaan immoo ta'ee dandeessa taanaan daa'imni wanna mindin sarratanyaa godhachuu dandeecha inna kana ka malee kanaafuu yoo ta'e immoo jira unkaan kushiina gandatti miidhama tanti waarabe yoo waan keessatti miidhamte miidhamtuu sin jedhu yeminni jiraamte fakkee namatti tokko nama caqacaqu naamin waan akkasii sun isa kanneen immoo sittanii maali makiinaata maaliif namni tokko dafee namatti jijjiirama indammoo dhiirri tokko maalidhaa fi
maal jaalata maal jibba kan jedhu innaa kanneen mata duree kanneen sinifan hojjedha jechuudha. Yoo sinif tole nu hojjedha jedha. Obboleetti koo deebiin koo si deebi'ee yaada jedheen yaada jechuudha. Karoorfadha. Maaliif jennaani tadaariin nama sodaachisu nama dhugaa si jaalatu atis nama sani jaalatu ta'e taanan wanta lagizeedha kan jedhamu san otoo hin taane hamma dhumaatti hamma waaqayyoon lafa kana sin jiraachisutti ta'e taanan tadaariin waan nama sodaachisu tokko hin qabu. Deemsi immoo yeroo baay'ee nuti maaliin beektu nama tokko akkuma hundatti qabna jechuudha. Bakka nama takkitti gaafa nam tokkoon ta'e nama hunda nutti fakkaata jechuudha. Akka waan namni hundee intiniin jennee yookaan bulfachuu gaa'ila maal waan akkasiitti yaadna jechuudha. Inni akkasitti yaadina isin jechuudha. Barbaadeetan jechuudha. Namoonni akkasitti yaadan muraasa keessanii malee hunda keessanii miti. Yaadni kiyya kana fakkaata jechuudha. Malee obboleetti kootu galii siin jira, kootu galii eegalii siin jira. Dursa immoo waaqayyoon keetiin wanni martuu waaqayyoon eeyyamsiifatanidha. Kan waaqayyo namaa eeyyamedha jechuudha. Waaqayyoon keetiin irratti kadhadhu. Waaqayyoon immoo fedha isaa siif haa raawwatu. Akkasis sin jedha kan immoo gaafii kan qabdu soo ta'e yaa sirrittis si abaraarree jedhee yaada ta'een beeku garuu si ta'a yommuu naaf hin galle jettas immoo yaa natti naasofta waan ta'eef keessan natti dubbadhu siifan deebisa sin jedha bareeddu ko. Inna akkasis sin taase kaawwanillee warri immoo bakka waan mammaa kan argitanii baay'een walii wal fuudha. Walii kufi wal fuudhuuni waan akkasitti warri jettanii baay'eetu jira waan ta'eef bara kana isa laaltanii warri sodaatan jiraattanoo ta'e suni bakka yookaan hin beekamu. Fedha waaqayyoon jara sanii walitti dheeyyamne ta'uu danda'a. Ishiidhaafis kanan biraa qopheessuu danda'a. Bakka hin beekamu sinii galee. Dhugaadha yeroo ammaatti baay'eetu kan walii fuudhee wajjin jiraatu irra walii fuudhuu jira caala jechuudha biyya keenya keessatti haa ta'u immoo waan nagaadha. Waaqayyoon immoo wayii fuudhu isin galee waan nama wal jaalatu addaan hin baasu isin galee kana isin jedha waan ta'eef nutis immoo waan hundumarratti waaqayyoon keenya kadhachaa isaan galateeffachaa yoo jiraanne inuma jiraanna. Kanan sinin jedha viidiyoon kiyya kana fakkaata waan ta'eef baada viidiyoo kana jaalladha like godhaa subscribe godhaa sinin jedha na jajjabeessaa akkanumatti immoo jechuudha. Akkanarrattis yoo bal'inaanis nutis immoo warra shamarree maal akka hir'ina qabnu maal akka goonu isinitti namas sinin jedha. Nagaadhaan tura guddaan sin jaalladha. Guyyaa gaarii siniif haa ta'u nagaadhaan tura.